Deeggartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'amaatu taanaan dhukkuba deebinaa dunachiin hidhamnu mirga Yesuus qabnaa gosa karaanioo manera umayadau jarraa dukkanaa sanaa waljeessonni qabsaanitti dhaloonni keenya soleen jedhu ifee mul'atanatti lubbuun hinduutu jedhee lafaa har'umayyuu firdiin hin kennamaa somni jawwichaa inni guddaan wiirtuu addunyaarratti lallaabamaa. Mallattoon saayoo qoratamu sammuu ogummaa qabuunidha akka ilmaa waaqaa sabbuutee aanatu cubbuu dhiisa jedha fayyina kootiif ragaan qabaa isa fannoo irratti dhoorga'ee ittiin bareedu yaasee tanaa sobdummaa keetu bakkeetti ba'ee. Deeggartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'amaatu taanaan dhukkuba deebinaa dunachiin hidhamnu mirga Yesuus qabnaa gosa karaanioo manera umayadau Abboomota kurnan keessaa nama akkamitti laaqame dhaloota keenyas maaltu jaamte otoo arguu akkamitti amane wanta addaa gochuu danda'a abiddayyuu waaqarraa buusaa humni samii harkaan fuudhamne kanaaf lubbuu hedduu goyoomsaa. Inni guddaan dinagdee fi ispoortiin ka'eera kana gidduutti yeroon qorannaa macaafa qulqulluu hafeera akka bedeetti
jabeessu isa deemnaa lullichi ni yaade eessartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'amaa tutaanaa dudduuba deeminaa dumachiini namnu mirga Yesuus qaabna goota karaanioo isa lolee moo'u sanattaa maneeraa uumaayaa daa'u seera Waaqayyoo cabsuun duraa du'a filaachuun aadannoo keenya injijjiiramuun geeddaramu itti fufa mootii keenya bineensichi aboodaan ka'ee abboommi harkoffaata dhiiga Waaqaa tolfamaa dhaabee ija jabinaan of kuusa bakka isa deemnaa lullichi ni yaade eessartoota dhugaa darban biyyoon nyaate har'amaa tutaanaa dudduuba deeminaa dumachiini namnu mirga Yesuus qaabna goota karaanioo